baay'ee sammuu namaa cabsa baay'ee sammuu namaa hojjecha booniin maaliif akka duute ni yooni beektan ta'e booniin sababa ijoollee Oromoo duute jedhamee haasa'amaa jira dhugaadha sababa keessan duute jedhama ta'a koomantiin annaman dharrabsina ilmoon lafaa ol deemtu kichuucituun waa faayidaa takkaan qabu obboleeyyan kiyya booniin sababni isiin du'uun isii har'a rakkoon irra gahuun isii sababa akka ta'ee fi sababa koomentii isin namaa barreessitanii jettaniin har'a baafadha har'a galfadha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii nutis nagaa alhamdulillah galata rabbi wanti nama gaddisiisu haalli obboleettiin teenya itti duuti sababni booniin itti duuti kun sababa koomentiiti jedha kun sababa abbaa manaati jedha hundumtuu waa tokko wanni nu gale hin jiru lafa kanarratti namni gaaf lubbii ufiin dhiiraaf jedhee gaafa baasuuf gaaf rakkatee baasu garaagarummaa qabdi garaasi nyaata gaaf rakkatee baasu akkamitti garaasi nyaata maam nama san gargaaruu dhabe ilaalcha jedhutu sitti dhagama gaaf dhiiraaf jettee lubbuu kee baaftu mootuyyuu wantoota jibbiinsa keessa keetitti dhagama waa lama qabatee jira jechuudha waan kana beekuu qabdan dirqama keessan beekuu qabdan dirqamni keessa waan kana beekuu qabdanii dhiiraaf lubbuu baasuu fi rakkatanii lubbuu baasuun garaagarummaa qabdu booniin odoo gaafa ristiroo dalaydusan otoo gaafa ristiroo dalaydusan lubbuu isii baafti har'a garaa namatti har'a simmuu dhiiraaf jettee lubbuu isii baasuun hedduu garaa nama nyaata keessattuu nuti shamarran maaliif lubbuu keenya kana dhiiraaf jennee baafna maaliif yeroo rakkannu dhiisati yeroo rakkannus yeroo jaalannus maaf lubbuu keenya baafna yeroo wan mudaan tokko nu tuqe maaliif rakkoo keenya baafna mudaan fidhiyoo si tuqe wanna feetoo taate maaliif rakkoo keenya maaliif lubbuu keenya lubbuu rabbiin gaafa dhala nu uume baasu ofii keenya maaliif baafna boru akkam taana akhiraatti akkam taana dhiisa namoota hedduutu jira shamarran wantoonni akkanaa jechuudha ati hedduu wallahi garaana nyaatte dhuguma garaana nyaatte gisee tokko gaafa laalu akkamitti lubbuu keenya kana namaaf jennee baafna fi koomantiif jennee lubbuu keenya baaf irra guddinni isaanii kun wal makaadha yaadon ilaalchonni namoota waan kana qabanii irra guddaan isaanii ilaalchi isaan qabanii tokko abbaa manaa isiitiif baafte jedha dhugaadha waan kana beekuu qabdanii inni lamaffaan immoo sababa koomantii lubbuufi baafte sababa koomantii lubbuu isiin baafti isin akkamitti isin fakkaata ani akka ilaalcha mataa kootitti dhiiraaf abbaa manaa ishee kanaaf lubbuu isii baafte jedhe ilaala sababa qaba booniin ilkaan tana addeessiti malee keessi isii gammachuun qabu abbaa manaa kiyya lubbuu kiyya jaalallee kiyya abbaa warraa kiyya gaafa jedhu baqa keessi isii hedduu gammada itti tola namatti mi'aawa yeroo abbaa manaa waaman yeroo nama jaalatan waraaman wayaaman san keessi gammada wallahi dubartiin gaafa nama jaalatta ni fokkata ni maalta abbaa manaa isii sanii itti gammaddi jaalatti taanani silaa baqa gaafa ati gaafa jaalattu keessi kee ni gammada baqa fudhannaa addaa qabda unni addaa qabda gammachuu keessa miira biraa qabda gaafa nama jaalattu waamtu gaafa abbaa manaa waamtu kanaaf booniin rakkina keessa dabartee listiroo dalagaa turtee fataa jechaa jiraataa turte hadha garuu gaafa mana bareedaa keessa gaafa algaa bareedaa gaafa xarapheesaa bareedaa gaafa saanii bareedatti nyaattee dhugdu maaliif lubbuun isii baate gaafa gaciibtu hara galfanna hirriba gahaa raftu gaafa wigii bitadhaite 40,000 bittu wigii jechuun birrii xiqqaan hin bitamu kanaafuu dhiira bareedaa jaalatuun miidhaa guddaa fida baqa dhiirri dhalaa harkisu miidhaa fida dhiirri dhalaa harkisu dhiirri dhalaa jaallatu dhiirri baay'inaan hin jiraa miti dhiirri akkasiin jaallatina dhiirri akkasii jireenya keetiif sin ta'u dhalaan bareenillee jireenyaaf hin taatu beektani dhiira biraatti duuba deema dhiira bareedallee dhalaa biraatti duuba deema ila walumaa galatti inni waliigala lubbuu kee namaaf jettee akkam baafne inni lammaffaa koomantii namaan arrabsina koomantii sanirratti waa baay'ee jaadadhee
koomantiin hamma dhiibbaa qabu, hamma lubbuu namaa baasu ga'u, hamma jireenya namaa miidhuu ga'u, hamma bakka laayikiin jira miti wantoonni namarra adeeman baay'eetu jira koomantiidhaan. Alaa kulli haali obboleeyyan kiyya. Mee ani wallaahi billahi guyyaa tokko koomantiin nama arrabseen beeku. Alhamdulillah rabbil alamin. Yogguun aanu ijoollee na aarsan deebii kennaaf azalatti dhufanii guyyuutu ana jala dhufanii malee irra haasawuu fi nama arrabsuun garaagarummaa qaba. Koomantiin sammuu namaa jeeqa, koomantiin lubbuu namaa baasa, koomantiin jireenya kee keessaa si baasa. Ati hadha intala kana ka arrabsite hin jirtu, boonii ka asiin dura arrabsaa turtan hin jirtu, booniin kaleessa isi ati akkana ati akkasii jetteen hin jirtu. Hin jirtu? Hin jirtani? Namni gaafa darbe hii jedhuun faayidaa hin qabu. Gaafa lubbuun jiru nama san bira dhaabatu. Mucaan kun fakkeenya boonii yoo fudhanne booniin faarfannaa faarsuu abbaa manaa isii malee, jaalala abbaa manaa isii ibsu malee, abbaa manaa koo maalii koo jechuun malee nama arrabsitee beekuu an baay'ee hordofu hin sobu. Ani gaafni an isaan arge gaafa isaan mooneetti interview goote arge. Gaafsanuu ijoolleen kun akkam akkamii lammaffaa immoo hiriyaa ayyuu biratti gaafa tokko arge. Bakka sanii ala ani boonii argeen beeku. Boonii illeen hordofu, Joos illeen hordofu, abbaa manaa ishee san illeen hordofu. Isaan lachuun hordofu. Garuu guyyaa isin jedhu kana bichaan arge gaafa laalu hedduu takka karaana nyaatte. Kichuu citte. Nida isin bakka raaha jiraadha jettee deemte malee cinqaatti jiraattaa jirti. Cinqaatti deemte. Maal argatti gaafa duute namni maaliif si bu'a? Wanni namni du'anii bu'aniif waan addunyaa irratti argu kan dakatti hin arga hin argu. Kanaaf nyaatee dhugaa yaaddu argita hin argitu. Biyyoon itti salphattu isii alaa kulli haali garuu wantoonni keessa kan kuunamiidhanii wantoonni ta'amaa jiru deemamaa jiru laaki maanne jecha booniin dabarfattee nagaatti jettee dhiifama maatii kiyya jettee dhiifama jettee namoota hunda gaafate miira namaa keessaa baay'ee bakka baay'ee dhiibbaa qaba. Isin galee dhiibbaan addaa qaba bakka. Kanaaf dhiibbaa kana eenyu akka fide beektu? Dhiibbaa kana eenyu akka fide beektu? Isin warra koomantiitii jedhanii murtee isinitti barreessa. Nu'uma miskiinan tana nu arrabsaa jirtanii bara. Nu'uma fayyaalettii tana nu arrabsaa jirtanii bara. Isa warra tiktookira namoonni gizee tokkotti 200 300 daawwatan. Yookiin yeroo laayivii seente 500 daawwatu. Yookiin 400 daawwatu. Arrabsitanii nu'i miskiina namni 500 300 nu daawwatu nu arrabsaa jirtan. Billaa aleekum. Waan saraha isinii dhaaba. Isinii dhaama. Nun arrabsina. Nama miidiyaatti gabbayee ruufii jiraadha. Hamma argadhe hin funaannadha. Hamma dhabee dhiisa. Jiru bakka yaani jechuun jireenya miti reema fakkeenyaaf tiktookiin boonidha. Jireenya. Isin galuu rubbuu isii dabarsuun baay'ee dhiibbaa qaba. Dhiibbaa hamaa qaba. Hedduu garaa nama nyaatti. Boonii jechuun booniin bakka namni koomantiidhaan isa jeesechi bakka jechi ulfaatudha. Afaan Amaariffaan irraa ka dubbatan afaan Amaariffaan maal jedhee dubbate sababa koomantii minaamina lubbuu isii dabarsitee jedhan. Isii kan itti jiru shayxaanaa ka isii wasaa wasu shayxaanaa booniin darbitee jirti hin deebitu. Garuu isii warri koomantii seenamu keessa deemuuf. Eenyumaa yoo ta'e maaliif arrabsita? Ani inshallah waan fedhe yoo haasa'e miidiyaa kanarratti mirga kiyya qaba. Atis gabbaatee akkanaatti haasa'uu mirga qabda. Maaliif arrabsita? Dhiifama. Ani bakka baay'ee garana nyaatte mucaan baay'ee garana nyaatte. Dhugaa garana nyaatte kichuu jette hin deebitu. Boonii jechuun hin deebitu. Bakka namni gaafa darbe hin deebi'u. Ibaluu yoo ta'e hin deebi'u.